Akkam jirtu nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isin akka qabu maatii yuutuubii dammadaamuu kan taatan hundumtinuu egaa guyyaa har'aa immoo mata duree baay'ee bareedaa isiniif qabadheen dhufee jira. Mata dureen koo guyyaa har'aa kun hiree nama jalaa hin fudhatamne fo'achuu jedha. Hiree nama jalaa hin fudhatamne fo'achuu maal laata kuni? Mee jalqaba macaafa qulqulluu keessaa macaafa Luqaas 10:38 hanga 42tti isiniifan dubbisa. Boqonnaa 8:38 hanga 42tti. Yesuus bartoota isaa wajjin adeemuu isaa itti fufee gara ganda tokkoo yommuu dhufe dubartiin Maartaa jedhamtu mana isheetti isa simatte. Isheen obboleettii Maariyaam jedhamtu tokko qabdi. Maariyaam kun miila gooftichaa jala taasisee dubbii isaa dhaggeeffachaa turte. Maartaan hojii mana keessaatti qabamtee waan kurkurtuuf gara isaatti baatee, yaa gooftaa, obboleettiin koo kophaa akkan hojjedhuuf isa na dhiifteef anaaf hin yaaddure? Egaa akka na gargaartuuf itti naa himi jette. Gooftaan garuu deebiseef, yaa Maartaa, yaa Maartaa, ati hin yaaddofta, waan baay'eettis hammacamta. Kan barbaachisu waan tokkicha. Maariyaam qooda gaarii isa ishee duraa hin fudhatamne sana fo'atte jedhee deebiseef. Egaa gooftaan tajaajilaa ture. Bakka adda addaa deemee dhukkubsatootan fayyisaa, lamxiin qulleessaa, duudaa ija gurra banaa, jaamaa ija banaa, warra du'an du'aa kaasaa. Labsiin inni labsus immoo bakka jiru hundumaatti mootummaan Waaqayyoo akka inni dhiyaatee fi namni hundumtinuu qalbii jijjiirrachuun akka barbaachisu lallabaa ture. Lallabni gooftaa kana ture. Bartoonnis kanuma akka isaan lallaban ture ergaansa. Ergamni Yesuus Waaqarraa gadi dhufuunsaa namni yaada garaasaa akka geeddaratu, gara Waaqayyootti akka deebi'u, cubbuurraa akka inni fayyu, cubbuu namaatiif jedhee dhufe, cubbuu namaaf dhufuurra darbee immoo namni cubbuurraa deebi'ee karaasaa akka inni fayyu lallabuu ture ergaansaa jechaadha. Inni jalqabaa ergamni isaa kana. Kanaaf deemee gara mandara tokkootti yeroo inni dhufu kana gara mana Maartaa dhufe. Maartaan obboleettiin ishee Maariyaam kan jedhamtu jirti jechaadha. Maartaan kun egaa akkuma aadaa keenyaattuu keessummaan kabajamaa yoo dhufe mana keessa galanii nyaata adda addaa qopheessanii keessummaa kana ulfinaan keessummeessanii nyaachisanii obaasanii galchuudha. Aadaan keenyas aadaan Israa'elis kan ture idduma kaaniyyuu jechuudha. Gara sana garee yoggaa taa'u Maartaan gara Yesuus dhuftee itti dubbatte. Maariyaam Yesuus jala teessee waan inni dubbatu, jecha afaan isaa keessaa ba'u, waan inni barsiisu, waan inni lallabu isarraa dhaggeeffatti turte. Maartaan immoo diinqa keessa deemtee nyaata qopheessuudhaan waan adda addaatiin dadhabdii turte. Isa Maariyaam jala teessee dhaggeeffattu kana ittiin dhaga'amne Maartaatti. Maartaan kaayyoon ishee nyaata qopheessuudhaan waan adda addaa fiduudhaan Yesuusin gammachiisuu turte. Maariyaam garuu Yesuus jala teessee ergaa Yesuus dabarsu irraa dhaggeeffachuutu Yesuusin gammachiisa ture. Maartaan gara Yesuus dhuftee, yaa gooftaa, kunoo obboleetti ani diinqa keessa naanna'een hojii adda addaatiin dadhabee gitintiree rakkachaan jira, cinqamaan jira. Maariyaam garuu si jala teessee sirraatii si faana dhaggeeffachaa jirti waan ati dubbattu. Itti naan dubbattuure ergaa waan tokko akka isheen naan jettuufi itti naa dubbadhu akka isheen na gargaartuuf jettee dubbatte. Yesuus garuu deebisee maal jedhe? Yaa Maariyaam ka'iitii gargaari hin jenne. Yaa Maariyaam obboleettii kee maaf kophaa dhiiftan jenne. Kan inni jedhe waan tokko. Yaa Maartaa, yaa Maartaa, ati waan baay'eef dadhabda. Waan baay'eetti yaaddofta, waan baay'eetti cinqamta. Kan barbaachisu garuu waan tokko qofa. Maariyaam qooda gaarii filatte. Maariyaam qooda gaarii filatteen. Filannoon inni tammarra jirtu kun qooda gaarii miti, kan si fayyisu miti, kan si gargaaru miti. Kan si gargaaru garuu sagalee Waaqayyooti. Waaqayyoon dhaggeeffachuudha. Maariyaam na jala teessee dhimma fayyinaa, dhimma dubbii Waaqayyoo, dhimma yaada geeddarachuudha dhaga'aa jirti. Qooda gaarii filattee jirti. Yaadda'uun, hammacamuun, cinqamuun, waan biyya lafaa kanaaf rakkachuun homaallee hin barbaachisu.
qooda Maariyaam filattee filadhu yaa Maartaa jireetti dubbate. Qooda Maariyaam filattee filadhu. Dhaggeeffattoonni yuutuubii Dammadaamu warra maal baranna kanarraati? Maariyaamii fi Maartaarraa maal filanna? Maal baranna? Waan lama baranna. Maartaan nama gammachiisuuf akka isheen fiigaa turte. Gooftaa mayyuu haa ta'u iyyuu malee gooftaanis nyaataaf dhugaatiidhaan gammaduuf miti. Itti gammaduuf miti. Ergama isa dhufee fi itti dabarsuudha kan inni barbaade. Maariyaam dhimma lubbuutiifi kan isheen cinqamaa turte. Maartaan dhimma fooniif dhimma biyya lafaatiifi kan isheen cinqamaa turte. Biyya lafaatiif cinqamuun barbaachisaa akka inni hin taane qooda gaarii filachuun dhimma Maariyaam isheen sagalee Waaqayyoo filatte kana qofaa akka inni ta'e kana kan itti dubbatamu. Mee Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 33 irraatiin hin dubbifanna. Maal jedha laata? Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 33. Akkas jedha. Warri saba Waaqayyoo hin ta'in yaada isaanii isaan kanatti hidhanii jiru. Isaan kun hundinuu isaaniif barbaachisoo akka ta'an garuu abbaan keessan inni waaqarraa in beeka. Duraan dursatanii yaada keessan mootummaa Waaqayyoof qajeelummaatti barbaaduutti hidhaa. Kana malees kan barbaachisu hundumtinuu isiniif hin kennama. Waa'ee boruufis hin yaadda'inaa. Guyyaan boruu ofii isaatiifuu hin yaaddaa ta'a. Rakkinni guyyaa sanaa duwwaaniyyuu guyyichaaf hin ga'a jedha. Amma waa'ee biyya lafaaf cinqamuun namoota biyya lafaarraa eegama malee namoota Waaqayyoo irraa hin eegamuu jechuu isaati. Dursinee maal gochuu qabna? Maariyaam dursitee mootummaa Waaqayyoodha fedhiin ishee. Biyya lafaa miti, badhaadhina argachuu miti. Mootummaa Waaqayyoo argachuutu fedhii ishee ture. Duraan dursitanii jedha sagaleen kun immoo nama dubbatu. Mootummaa Waaqayyoo barbaada. Biyya lafaa keessa amma jirtutti maaltu akkasi barbaachisu beeka Waaqayyo abbaan kee. Abbaa ta'ee ilma isaaf waan hamaa kan yaadu hin jiru. Abbaa ta'ee ilma isaaf kan hin yaadne hin jiru. Waaqayyo abbaan keessan immoo abbaa kee caalaa siif yaada waan ta'eetiif duraan dursii kan sirraa eegamu mootummaa Waaqayyoo qajeelummaa isaa barbaaduudha. Isa kaan garuu Waaqayyo ofii isaa hin siquu ta'edha. Viidiyoo tokko irratti akkuma nuti dirma kaafne Waaqayyoon abdiidhaan yoo eeggatte humni kee dargaggummaan kee akka inni haara'u fagootti mul'ata arguu danda'u akkasii kennu Waaqayyo. Isa kana kaafne ture. Fagootti arguu akka dandeessuuf ija kee banaamu Waaqayyo. Sammuu kee sii banaamu. Sammuu kee yoo sii banu biyya lafaa keessatti akka jiraatu karoora bal'aa sii bana. Karaa torba sii bana. Karaa torban kana keessatti hundumtinuu jireenya akka inni siif ta'u, hundumtinuu qajeelummaa akka inni siif ta'uutiifi Waaqayyoon siif qajeelcha. Kanaaf Daawit faarsaa boqonnaa 23 keessatti kan inni kaase Waaqayyo tiksee kooti kan na dhabsiisu tokko illee hin jiru. Marga lalisaa keessa na busheedha. Margi lalisaanii lubbuu namaa gammachiisa. Margi lalisaanii namatti tola, nama gammachiisa. Waaqayyo iddoo akkasii si kaa'a. Dhadhaa ejersaatiin mataa kee si dibee diina kee duratti akka ati bashannantu si goosisa. Inaaftota kee jechuu kooti. Diina kee waggaa jedhamu diinni seexana qofaadha, dhala namaa miti. Garuu sanyiin Qaa'el jiru. Sanyii Qaa'el warra sitti inaafan isaan duratti dhadhaa ejersaa si diba Waaqayyo. Kanaaf duraan dursitanii mootummaa Waaqayyoo barbaaduudha qabdu. Mootummaan Waaqayyoo qajeelummaa isaa barbaaduutu nurraa eegama. Waaqayyo waan hundumaayyuu hin nuuf guuta jechuudha. Waaqayyo waan hundumaa nuuf qajeelcha. Waaqayyo waan hundumaa nuuf tolcha. Duraan dursinee kana gochuudha qabna. Mootota isa duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 13 mee siniin dubbisa. Baay'ee namatti tola. Mootota isa duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 13. Akkana jedha mootota 3 boqonnaa 13. Akkasuma immoo wanta ati anaaf kenni jette in kadhatiin ulfinaan badhaadhummaa dabalee siif nan kenna. Mootota bara kee keessa jiraatan hundumaa keessaa
kan siin qixxaatu hin argamu. Akkasuma immoo wanta ati anaaf kenni jettee hin kadhatin ulfinaaf badhaadhummaa dabalee siif nan kenna. Kun seenaansaa seenaa Solomoon faana wal qabata. Solomoon mootii saba Israa'el ta'ee yeroo dibame sanatti Waaqayyoon kadhate. Waaqayyoon yeroo kadhate badhaadhummaan kadhanne, qabeenyaan kadhanne, diinota saba Israa'el marsanii jiran akka Waaqayyo irraa rukutuun kadhanne. Ani ijoolleedha, ani dargaggeessa, bulchuutti humna hin qabu, maneej gochuun na rakkisa, siyaasa hin beeku, gaggeessummaa hin beeku. Saba kana bulchi jettee erga natti laattee yaa Waaqayyo, ogummaan ittiin saba kana bulchu naaf kenni jedheetu Solomoon Waaqayyoon kadhate. Deebiin Waaqayyoo immoo ogummaa dabaleetii ka'ee itti aanee immoo isuman amma isiniif kenne kana kan ati hin kadhatiin hundumaa badhaadhummaa biyyi lafaa yookiis mootonni hanga ammaatti hin qabne gara fuulduraattis argachuu hin dandeenye siifan kennedhee Waaqayyoo kadhate. Deebisaa kennee. Waaqayyoon Solomoon maal kadhate? Kadhachuun maal akka inni ta'e duraan dursinee gara Waaqayyootti beekuudha qabna. Kadhaan keenya maal akka inni ta'e illee Waaqayyoon fuulduratti isa kamtu fudhatama qaba, isa kamtu fudhatama hin qabu jennee adda baasuudha qabna. Mee fakkeenya tokko haa fudhannu. Nama loleeru yoon qabaadhe, yaa Waaqayyo, ollaa kootii abaluun isa na lolee kana rukuti, cabsi, ajjeesi, ija koo duratti otoo inni cinqamuu na agarsiisa jennee otoo kadhannee Waaqayyo deebisee numaan jinqa. Yeroo tokko muuxannoo wanan jiburraa nama wayiitu wal jibbu ollaati. Hin wal jibbu jibbumarraa kan ka'an inni tokko amantii jijjiirratee hin biraatti. Amantii erga akka ta'anii booda maal kadhatu isinitti fakkaate? Ollaa kootii jibbee koo kana yaa Yesuus humna qabda ati rukutii na agarsiisi jedhanii kadhatu yeroo hundaa. Deebi'ee kan rukutamee argame warra kadhate kana. Kadhannaan keenya daangaa qaba. Akka Solomoon badhaadhummaa hin kadhanne Solomoon. Diinni isaa akka achii rukutaman akka hunkutaan hin kadhanne. Beekumsa qofaa kadhate. Beekumsa ittiin saba sana gaggeessu qofaa kadhate. Waaqayyo imaanaa itti kenneera. Imaanaa natti laatte kana fiixaan baasuuf immoo beekumsa na barbaachisa yaa Waaqayyo beekumsa naaf kenneeti. Waaqayyo immoo dachaa dabale beekumsa siin kenne. Kan inni hin gaafanne qabeenyas dabalee kenneefi Waaqayyo. Kan ati hin gaafanne dabalee siif kenna Waaqayyo. Karaa qajeelummaa gara Waaqayyootti kootu. Ollaa kee kan jiru Waaqayyo akka inni rukutuuf ittiin kadhatiin. Hiriyyaa kee ati jibbitu Waaqayyo si fuulduratti akka inni rukutu akka inni maraachu kadhatta yoo taate ati daangaa Waaqayyoo keessaa baatee gara daangaa biyya lafaatti kan seexanaatti galaa jirta jechuudha. Waaqayyo Waaqa jaalalaati. Diina kee rukuchuutti immoo inni beeka ofiisaa. Situ itti hima miti. Ani itti himu, isin itti himuu hin dandeenyu. Israa'el foon naannoo Israa'el diinni Israa'el akka jiru Solomoon wallaalee miti. Waaqayyo garuu rukuchuu akka inni danda'u waan beekuuf gaafachuun barbaanne. Beekumsa qofaa gaafate Waaqayyoon. Duraan dursaa mootummaa Waaqayyoo qajeelummaa isaas barbaadaa kan jedhameefi kanaaf. Duraan dursinee mootummaa Waaqayyoo qajeelummaa isaa yoo barbaanne waan hundumti nuun guutama. Waan hundumti nuuf ta'a. Waan hundumti nuun siif ta'a. Dursii mootummaa Waaqayyoo barbaade. Dursii qajeelummaa Waaqayyoo barbaade. Dursii Waaqayyoof abboomame. Dursii Waaqayyoo jala gali. Dursiitti ati Waaqayyoon abdiidhaan eeggadhu. Qabeenyi keenya lafa kanarra otoo hin taane gara Waaqaa irratti qofaaf malee inni lafa kanarraa akka inni waa hin baasne amani. Gaafas Waaqayyo sitti kenna. Qabeenya waaqeffatta yoo taate garuu ati waan lama wal dukkee gaggeessuun hin danda'amu. Garbi tokko gooftaa lamaaf abboomamuu hin danda'amu. Isa tokko jaallatee isa tokko ba'a. Waaqayyoon waaqessina yoo ta'e ela kunooti. Qabeenya biyya lafaa waaqessina yoo ta'es kunooti. Waan lamaaf abboomamuu hin dandeenye. Waaqayyoof abboomamna yoo taane kunoo akka qajeelummaa isaatti akka gaarummaa isaatti deemuudha qaba. Isa kaan garuu Waaqayyo ofii isaa nuu guutuu danda'a. Qabeenyi barbaachisu jechuu koo miti. Qabeenya waaqeffachuutu cubbuudha malee qabeenyi baay'ee barbaachisaadha. Yeroo darbe viidiyoo isaa kana agarsiiseetanii ture. Sinii dhiyeesseetanii ture. Qabeenyi barbaachisaa akka inni ta'e, qabeenyi akka inni nama kabachiisu, qabeenya argachuuf immoo namni hojjechuun akka irra jiru, hojjechuun barbaachisaa akka inni ta'e
yeroo darbe yoo tarii argitaniitu ta'eetiif isinii dabarseetaniin ture. Qabeenyi kun sirnaan itti fayyadamuutu barbaachisa malee hin barbaachisu jechaa hin jiru asirratti. Qabeenya waaqeffachuun nurraa hin barbaachisu. Qabeenyaaf jennee gara Waaqayyootti dhufuu miti. Fayyinaaf jennee gara Waaqayyootti dhufuutu nu barbaachisa. Sababiin isaa dursinee mootummaa Waaqayyoo fi qajeelummaa Waaqayyoo barbaaduudha qabna malee qabeenya barbaaduu miti. Qajeelummaa isaa fi mootummaa isaa yoo barbaanne waan hundumaayyuu Waaqayyo akka nuuf gootu waadaa nuu galeera. Waadaa nuu galeetu jira. Kanaafuu akkas gochuudha qabna. Nuyi dursinee mootummaa Waaqayyoo barbaaduu qabna. Qajeelummaa isaa barbaaduu qabna. Hireen Maariyaam filattes isa kana. Hireen keenya kana ta'uudha qaba. Qooda gaarii nuti filannu isa kana ta'uudha qaba. Filannoon keenya mootummaa Waaqayyoo qajeelummaa Waaqayyoo ta'uudha qaba. Akka Maartaa biyya lafaaf cinqamuu hin qabnu. Biyya lafaa keessa of joorsuu hin qabnu. Waan hin taanetti dadhabuu hin qabnu. Waan fooniif yeroo hundumaa dadhabuu hin qabnu. Qooda gaarii dursinee waan hundumaa dura Waaqayyoon dursuudha qabna. Waan goonu hundumaa dura Waaqayyoon durfachuudha qabna. Akkasiin waan biyya lafaa keessatti hojjennu hundumaa irratti kana dursuudha qabna. Waaqayyoon dursuudha qabna. Ati yaa Yesuus na dura dursi jechuudha qabna. Karaa deemna yoo taane naa dursi jechuu qabna. Hojiitti galla yoo taane ati naa dursi jechuu qabna. Hin baranna yoo taane yaa Waaqayyoo ati waan an hojjedhu hundumaa irratti eebba kee gashi jennee kitaaba keenya otoo dubbisiin dura Waaqayyoon kadhachuudha qabna. Dursa laachuu qabna jechuudha. Dursi nuti laannu Waaqayyoof yoo ta'e waan hundumaa irrattuu ni milkoofna jechuudha. Milkaa'inni keenya milkaa'ina dhugaa akka nuuf ta'uu fi filannoon keenya Waaqayyoon ta'uu qaba. Qooda Maariyaam filachuudha qabna. Qooda Maariyaam filatte filachuu qabna. Har'as borus obboloota koo qoonni nuti qabnu qooda Maariyaam filannee Yesuus duukaa bu'uudha qabna. Waan gaarii kana filachuudha qabna. Har'aaf viidiyoon keenya asumarratti nu ga'a. Kanaaf obboloonni koo warri har'uma viidiyoo kana argitan yuutuubii Dammadaamoo kana sabiskiraayib gochuudhaan maatii akka taatan, warri immoo maatii taatanis immoo obboloota keessan warra sagalee Waaqayyoo sagalee qulqullaa kana akka isaan argatanii fi isinis immoo sheer gochuudhaan gahee keessan akka baatan kabajaanan isin gaafadhaa. Gooftaan koo bakka jirtan hundumaatti isin haa eebbisu. Viidiyoo biraatiin Waaqayyo nagaa walitti nu haa fidu. Nagaan Waaqayyo isin wajjin haa ta'u. Nagaan naa tura.